وين الطالع أبشر 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 أتكيس تامي ودر كده والله أتكيس مين أميتين سري سني أتي أبا سري أتي هو هذا اللي يقول أتي خلا تيجي هو هذا اللي يقول أتي خلا تيجي دامني كي أكلم مين أمي بيقولوا بريتنا أنا إرجعتي نسي إرجع ما تكرر نجيلو لانجده بايت أكلت تينا ركيسيتي نركو بودا كيس نغاچيتي دامني كي ركعتي أما مين أما بودا كيس دولار ترجع كوما كودشاني أنا إرجع كان أتنجده مين أما بودا أساعتي لما تجرا كوما دب لما جرا نقولني بكا ميديا كان رانكات أتشيسني إسراكون كابونان جيت arraboro soja duga fakani bloki gode wallahi basa diga basa erga saniti akkanumatti bo hajar sechu amma bloki gode jalan dubbatu makana ma gudda dae abba qaben natibiya jira hindu bisa dakika sadi turanu je dakika sadi boda dube bakka ishinan je jira ebalun jede esumakiya rakon injiru anagalcha kuma kudashani je baba shariat fantille kuma qaban والله جالسكون إنسان أبدته نمني وندي بايم بيكا جومتا أكنا أكني بيو أكتبوا أنا ما ورور أفر أباسا أباس أستاذ بازار أدو بطن duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام Abshir ilmi keessan ni baha. Wanni immoo guddaan garaa nama nyaatu beeytanii namoonni asirra jiran kun waa dabarfatanii turan natti fakkaate malee silaa gara isin boochisanii akka gaafa mana asliititti wal geennee wanni kun nurraa dhaabachuu qabaa. Ijoolleen tun gatta'aa jirtu, ijoolleen teenna dhumuu qabdi. Namni immoo qarqaarsa nama liiviyaaf deemuuf namni qarqaarsa godhu immoo kaayoo kenna keessaa bayaa. Torbeen nama liiviyaa fidanii torbeen nama liiviyaa fidanii jedhanii waan san namni miidhamee torbeedhaan qarqaarsa ta'ee guyyaan qarqaarsa ta'ee ka goorra'anii fidantu jira. Waan akkasii sanirra namni garaa jabaate malee namni garaa asirratti hin jabaatu. Irra caala immoo akka isin itti hubachuu qabdan namni miidiyaa irra jiru kun kan waf jedhee wallaahi waf jedhee mee keessatti ilaala kamsaan qarqaarsa jimaanni qarqaarsa jum'aan qarqaarsa. Ka immoo mataan dhukkubellee ol ka'eetiin asumarra dhufa ka dhullaan itti bahe ol shan qofti gale qarshii kun sanuu warra halkan sangal. Kuuwwan immoo warra yoo nu dhaynee gaafanne bilook nu godhe caala. Miidiyaa kanarratti haga sanuu namni qarqaarsa amma qarqaarsa haga sanuu namni gara laafu gara feesbuukaa kana feesbuuk irratti akaawuntii tolchanii viidiyoo bareedoo hojjetanii warra feesbuuk irra nama gaarii jira nam tokkochi dhufee garu tiktookii kanarratti namni ima kenna halkanii guyyaa ima kenna amma kanaaf waan namoonni isin arguu dhabne nus Hori ani sira jiru takka osoo jala dhufte galche abbo ummanni kun ila ustaaz Abazar waa'ee mucattii Dubaayin keessa jirtu dhimma Dubaayin keessa imbaasiin jira nu jirra rakkoo yoo jiraate mana madaami yoo jiraate biiroo yoo qabaatte kuwaan kallattii kaayan obboleesso mishan injiruu isaa jijjiiruuf konistirakshinii dalagata gabbayee dhufee narratti kufee anillee wajjin rakkadhee innillee asin rakkatu haala inni keessa jiru kaan argu kan namni tokko hin argine maal haa ta'u ana shimillaa dirgene maal haa godhu ani bar akka waan faayidaa isaarraa argadhu faayidaa ofitti qabe baabaan naan jedhe bor osoo gabbaase baabaa Nuuraddiintu gabbaase naan jedhe ilma namaa kana jalaan baan an amma kallattiin furmaataa jaarsa kanaa na harka badee jira wallahi billah በጣም በቃ እኔ ከፍቶኛል mallaqa qarqaarsaa turtan tokko gisee ho'i qarqaarsaa turtan hagam argatan abboo gaafa takkatti isaa meeqa kuma 200 arganne namichi sun doolaara 15,000 ana ergaa bu'aa miidiyaa irraa gannuun jee doolaara footoo kaasee itti ergee siin jaabar ustaaz Abazar jala jira gaafa sanis doolaara footoo kaasee ergee footoo nu godheetumaan akkasitti bakka bilookii godheetiin lafa kaa'e ka isinii beellame sunoo baabaa ka isinii beellame sunoo ka maktaba isinii banaadha sun abbo akkasiin qilee seente bada ustaaz Abazar waan kolfanii miti kana dhiisa waan cadhee akkuma inni bari maktaba waan ejensii isinii bana jedhee bari ejensii sii bana rakkoon hin jiru Janaarii keessa dhufa rakkoon hin jiru naan jedhe bakka ani gaafa kaani borumtaa sammaan naan jedhe beekta mucayyoo Zuuzuu jedhamtu takka mucayyoon tun hin bareeddisii tana na laali akka taate ta'i Dubaay naa fidi naan jedhe naa dubbiftu achumaan jalaa gale baaba namichi kun durriyeedha nu soba jedheen lakki nama sobuu miti nama guddaa naan jedhe isin jala jira bari yeroo inni ani ejensii isinii wajjin rakkatina namicha nuu fidan si warri afaan rakkisee irra rakkattani bushtii abbaa namaa rakkisee wanti jedhu as fida
Suuraa isaa fida wallahi. Lammata deebi'ee maktaba maal banaa mi lammata deebi'ee rabbi maktaba ayyuu isatti hin godhini as fida. Dayyuu sagal. Oye sabboona asii ergaa onno sagaleedhaan isaa guutuu si ergaa. Wallahi kana raggata wa maal ittasin. Ani hin danda'u obboleessoo gara laafotti illee ergee gara laafoon har'a takkatti borummootu itti seenanaan jedhee anatu yumee qooyyeen. Baba kun bargaraa nama nyaatanii wallahi miskiina bargaraa laafa. Bari yooma inni kijiba akkasii jammare wallahi kan Maati immoo maal taas? Dayyuu wallahi. akkana kan irra deema. Kiyyana jalaa dhukkuba biyyatti galuu barbaade. Biyyatti galuu biiroo irraan dhuftee meeti yoo san? Biiroon keessa? Hin beekoon eessa akka ta'e. Biiroo bilbila isaanii hin qabdu? Hin qabu. Maarree bilbila biiroo irratti hin bilbiltu? Isnaanii jedhanii. Maal jechuun? Achi warraanoo warratti himtee warra hin karattu akkana daa'imana jalaa dhukkubaa torbaanuma takkaaf deemee deebi'ettee hin karattu? Asiin dura osoo hin dhukkubsatiin dura gaafadhee ture hayyamaan arganne amma immoo na jalaa dhukkubsatee jennaan bakka hin dalagachuu hin dandeenye kanas birri natti haaftaanii birri soqataa daa'ima kiyya dhabuurra. Daa'ima kiillee fakkaattu dhisee dhufee wayitaas ga'u mootu daa'imni kiyya. Akka birii kana mammadaa'ee na jalaa dhukkubeera baay'eellee haasa'uu hin danda'u shintibeetii keessa dhokadhee haasa'aa jira. Kaameraan mana jira warri illee rafanii jiran. Lakke kan kee amma waan gootu. Warri si yoo hin galchin namni amma osoo tikeettii si murraa si galchina jedhee iyyuu warri yoo galchin lakkisin rakkoodha jedhe obboleettiti. Isaanillee sinumaan na gaafata qaxxitaatti dawwalaati na gaafadha. Warra biirootitti hin dawwaltu ati adeemsaa miti bara. Nama biiroo irraan hojii gale tokko namni dhuunfaa itti bilbilee oluma ka'ee waa gaafachuu hin danda'u sanuu ka daa'imni keessi jala dhukku. Amma sababa daa'imaati malee warri kun waasiin jedhee waasii honnoo jedhee. Sababa isaatiin gala. So sababa daa'imaa akka ta'e foolaa itti maan gaafadhu amalumaan sossobiitii booyiitii gaafadhu. Jarri shinaan. Amma meeqoo manni maal si haa godhanii barbaadde yaadni kee maal? Tokkoffaa jaraafillee sagalee nafaa ta'anii biyyattillee na galchan. Eenyuuf sagalee ta'an? Anumaaf daa'ima kiyya afaanaaf na galchaa kanas galuma barbaadani baay'ee haasa'een. Amma mee fakkeenya amma maal irratti sagalee sii ta'an maal jedhanii sagalee sii ta'an? Umi